kabajamuu, simboo qabaachuu, hoogganaa gaarii ta'uu, hariiroo cimaa uumuu, dhiironni hawaasan jaalataman dhiirota gatii qabeessa jedhamu. Isaanis seera isaan hordofan kan sirumaa addaan hin kunne, seera hin barreeffamne 7 isaan kan qaban garuu namoonni biroo kan hin qabne waliin ilaalla. Maybe ati isteejii kanarra jiraachuu dhiisuu dandeecha, garuu seerota 7 kana yoo hojiirra oolchite akka isaanii ta'uu irraa wanti si dhaabu hin jiru. Hanga 7ffaatti turtee 7ffaa yoo dhaggeeffatte kunis jiraa si jechisiisuun isaa dirqama. Maatii koo akkam jirtan? Nageenyi koo isin bira yaa ga'u. Viidiyoo kana irraa waan argattuun abdii kootii hanga xumuraatti nu waliin tura. Seera 1ffaa bartee kee sirreessi. Siree kee irraa barfattee yoo kaate, iyya alaarmii kee yoo hin dhageenye, ganama kaatee waan gochuu qabdu yoo hin goone, barataa yoo taate mana barumsaatti, hojjetaa yoo taate iddoo hojiitti dammaqina horachuu hin dandeechu. Garuu iyya alaarmii kee yoo dhageechii battalumatti kaate, waan gochuu qabdu yoo goote, guyyaan kee ajaa'iba ta'a. Allini qorraa dadhabdeertaa si dabbareera, sababa hin baay'isinitoo bartee kee sirreessi. Waan irra deddeebitee hojjette eenyummaa kee kan ijaaru, guyyaa guyyaan ispoortii yoo hojjette ispoortanyaa taata, guyyaa guyyaan yoo dubbiste beekaa taata. Dhiira akkasii ta'uu yaadu qofti gahaa miti, gocha barbaada. Boru kaatee ispoortii ni hojjetta yookaan hin hojjettu, waan gochuu qabdu ni goota yookaan hin gootu, wanta kabaja siif dabalan ni goota yookaan hin gootu. Murtiin yeroo maraa harka keetti jira, yookaan ni goota yookaan hin gootu. Warri akka isaanii ta'uu barbaaddu sun dhuguma akka kee kanatti yeroo isaanii dabarsanii never isaanis dandeettii addaa qabaatanii osoo hin taane barteen isaan guyyaa guyyaan taasisan waan sirraa adda ta'eef akka nama abeereejitti akkuma argitetti hin jiraatiniitoo bartee kee sirreessuun jireenya kee diizaayiniidhaan jiraadhu. 2ffaa hin odeessin. Waa'ee kee nama kamittuu hin odeessin. Yoo oduu kan baay'istu ta'e achumaan haala maatii kee, eenyummaa kee, kaayyoof karoora kee, jabinaaf dadhabbina kee haasa'uun hin oolu. Yeroo kana namni waan hunda kee waan beekuuf si tuffata, sitti qoosa. Nama kamittuyyuu waa'ee eenyummaa kee hin haasa'in. Maaliif barattee akka nama jabaa taatu keessi kee kan sitti himu? Maaliif yeroo hundaa akka jireenya maatii kee jijjiirtu keessi kee kan sitti himu? Maaliif qabeenya akka godhattu keessi kee kan sitti himu? Sababni isaa Rabbi sitti dubbachaa jira. Rabbi sitti haasa'aatii jira. Kana namootatti kan haasoftu yoo ta'e akka sitti mul'atetti isaanitti hin mul'atu. Kanaafuu sitti qoosu akka hin milkoomne si godhu si jalaa cufama. Yoomillee taanaan waa'ee kaayyoo kee kan gochuuf karoorfatte waa'ee eenyummaa keetiin nama kamittuu hin haasa'in. Nama dhoksaa ta'uu qabda. Addunyaa tana irratti diinni kee inni guddaan nama si cinaa jiru. Isa dandamachuuf nama icciitii ta'uu qabda. Baay'ee odeessuu dhaabuu qabda. Barbaachisaa yoo ta'e qofa dubbadhu, yoo hin taane cal jedhi. Akka mammaaksa Oromoo san waa'ee callee baddee cal jedhu. Atis waa'ee kaayyoof karoora keetii cal jedhi. 3ffaa of kabachiisi. Maaliif si foggoran? Maaliif sitti qoosan? Maaliif muudii sirratti qaban? Kun hunduu badii keeti. Gaafa dura si foggoran, gaafa dura sitti qoosan waan callisteef. Amma namuu isaan hin dhaabu. Daark saayikooloojiin kanaaf furmaata 2 qaba. Inni 1ffaan ifaan ifatti itti muudha. Gaafa si foggoran, gaafa sitti qoosan akka dhaaban itti himi. Saniin booda waan dhufuuf qopheessi. 2ffaan aakshiniidhaan deebisu. Fakkeenyaaf ija keetiin sireesii taatee ija isaanii keessa laaluun maal jettee irra deebii. Wantoota akkanaa kana gaafa fayyadamtu miirri addaa wayii isaaniitti waan dhaga'amuuf sittiin qoosan. Steeppiin 2ffaa kun furmaata gaariidha. Kana hunda mootee namoonni tokko tokko kan hin galleef jira. Madaa kee tuttuquu, seenaa kee duraanii kaasuun, waan ati hin jaalanne odeessuun amala itti ta'uu danda'a. Gaafa akkas godhan miirri gaariin waan itti dhagahamuuf. Atis akkuma keenya siin jechuuf kanneen irraa fagaadhu. 4 oolmaa kee sirreessi. Hiriyoonni kee dhuguma hiriyoota keetii waan gaarii siif hawwanii to'annaa isaanii jalaa akka baatu of dandeechee akka dhaabbattu warra barbaadanii moo yeroo hundumaa akka isaanii gadi taate argamtu warra barbaadanidha. Sababni isaa gaafa to'annaa isaanii jalaa baate waan isaan gattee deemtuuf ol jedhanii akka si ilaalan waan dirqisiistuuf gadi si harkisan. Kanaafuu oolmaa kee jijjiiri. Odeessa shawwaliin yoo oolte jaaffaansii, dadhabaa shawwaliin yoo oolte jaaffaansii, gowwaa shawwaliin yoo oolte
ammas ja'affaan si miliyoonara 5 waliin yoo oolte yeroodhaan booda ja'affaan si. Warra si miidhan, warra si xiqqeessan, warra abdii si keessaa balleessan, warra hin dandeechu siin jedhan irraa fagaadhu. Fagaachuu qofa miti, baqadhu bira. Shanaffaa miira kee hin hordofin. Al tokko kaayyoo qabaatte taanaan kaayyoo kee hordofi malee miira kee hin hordofin. Kophummaan sitti dhaga'amuu danda'a. Mooka'uun si dabbaruu danda'a. Kunneen garuu miira yeroodhaaf namatti dhagahamani malee itti fufiinsa hin qaban. Fakkeenyaaf jiimii hojjechaa jirta yoo ta'e gaafa wayii muudiin kee gaarii waan hin taaneef yoo dhiiste yeroo milkeessuu qabdu sana irraa duubatti hafta. Miirri kee waan sitti tolu akka gootu si ajaja. Fakkeenyaaf bashannanuu, fataa jechuu, rafuu. Isaan kana gochuun namatti tola. Garuu akkas yoo goote bu'aa amma qabdu irraa kan caalu hin argitu. Rafuun namatti tolaa, fataa jechuun namatti tola. Garuu si guddisaa, si jijjiira. Kan gochuu qabdu kan si guddisan, kan nama si taasisani malee kan sitti tolan ta'uu hin qabu. Seerri ja'affaan didi. Jireenya kee keessatti sheemiin waan si qabuuf qofa waan fedha kee hin taane hin godhin. Hiriyoonni kee bakka akkanaa deemne yoo siin jedhan fi fedhii kee yoo hin taane didi. Isaanis yoo ta'e yeroo muraasaaf qofa ni boona of jajuu isaati kan siin jedhan. Garuu ati amala akkanaa yoo qabaatte waan fedhii kee hin taane diduu yoo barte jireenyi salphaa siif ta'a. Waan hin barbaachisne diduu gaafa jalqabdu waan si barbaachisan tole jechuu jalqabda. So sheemiin akkasii hin qabne kan hin barbaanne si hin barbaachisu. Amma kunooti seera 7ffaa irra geenyerra. Innis akkas jedha. Waan hawaasni bal'aana akka sirriitti fudhate ati hin fudhatinidha. Daandii namoonni baay'een deeman irra yoo deemte dogongoraa jirta. Waan tokko namoonni baay'een akka sirrii ta'e yoo dubbatan wanti sun soba yookaan sirrii miti. Yeroon irra darbeera. Siin galle okay maal seeti? Namoonni baay'een milkaa'uu hin danda'an. Kan milkaa'an namoota muraasa. Namoonni baay'een gara kaabatti deemaa yoo jiraatan namni baay'een milkaa'uu waan hin dandeenyeef ati kibbatti deemuu qabda. Milkaa'uu yoo barbaadde boo'ii namoonni baay'een keessa deeman keessa osoo hin taane kan biraa laaluu qabda. Fakkeenyaaf qabeenya addunyaa parsantaan 50 harka namoota parsantaa 5 irra jira. Akkasumas qabeenya addunyaa parsantaan 5 harka namoota parsantaa 50 irra jira. Kanaafuu yoo deemuu barbaadde karaa namoonni muraasni irra deeman yookaan parsantaan 5 irra deeman sanirra malee kan parsantaa 50 irra deeman sanirra miti. Maaliif parsantaa 50 milkoofne kan milkaan namoota muraasa. Kanaafuu daandiin kee daandii namoonni muraasni irra deeman sanirra deemuu qabda. Ammasiif galeera. Hanga ammaatti waan waliin turtaniif galanni koo jabaadha. Viidiyoo biraatiin hanga wal agarrutti nagaan naaf tura. Ciao.